Garee shororkeessaa TPLF bakka deeme hundattuu hawaasa naannichaa irraa miidhaa ga'aatiin ture akkasumas qabeenya uummataa barbadeessatiin ture bu'uuraalee misoomaa jechuudha. Egaa nuti amma kan argamnu warshaa sukkaaraa Walqaayitittiidha. Warshaan sukkaaraa kun magaalaa Finfinnee irraa naannoo kiiloomeetira 1000 oliiti kan inni fagaatu. Garee shororkeessaa TPLF meeshaalee biyya alaatii galan saamitiin kan jiru kaan gubeetiin jira. Akkuma Dubai kiyyatti ilaaltan egaa konkolaattota kanarratti maashinoota gurguddootu ture haa ta'uutii garichi garuu buqqifatee tokko fudhateetiin deemetiin jira jechuudha. Egaa biyyi keenya hanqina sukkaaraatiin egaa rakkachaatiin turte mootummaanis hanqina sukkaaraa kana furuudhaaf doolaara garaagaraa baasuudhaan biyya alaatii sukkaara galchaatiin ture osoo warshaan kun ijaaramee hojiirra oolee baasiin mootummaan baasus akkasumas dhiyeessiin sukkaaraa ni dabala jedhameetiin kan eegamu ture. Garichi garuu turtii isaa keessatti badii raawwateen meeshaa maashinoota as jiran fudhatee galeetiin jira. Egaa guutummaan guututti iddoo kanatti badiin raawwate warshaan kun akka barbadaa'u ta'eetiin jira. Hawaasni naannoo kana jiraatan mootummaan egaa warshaa kana deebiseetoo akka hojii jalqabsiisus gaafataniitiin jiru. ሁሉም ነገር በቃ የሆነው መኪኖች ቆሟል። waan hundumtuu barbadaaniiru kasaaraa baay'een qaqqabanii jiru mannis konkolaataanis manca'anii jiru. ትልቅ ተስፋ ነው ያለን abdii guddaa qabna ijoolleen keenyas akka barataniif abdii qabna wantoota manca'an kanas mootummaan deebisee ni ijaaraa jennees ni abdanna. ማሽን ነበረው ደና ማሽኖች ተቋሙን በሙሉ የሚሰራ maashinatu as ture dhaabbatichi kan ittiin hojii hedduu hojjetu maashiniitu ture maashinichis chaayinaatii dhufe maashiniitu warshichaaf baay'ee fayyada dhaabbatichaafis murteessaa kan ta'e akka hin hojjennetti barbadeessan. Bulchaan godina Walqaayit Tsagadee Setiit Humoraa obbo Asheetee Damilloo gareen shororkeessaa TPLF warshaa sukkaaraa Walqaayit kan ijaarsise uummata godinichaa fayyaduuf akka hin taane himanii hojjettoonnis kan qacaraman dhalattoota Tigraay qofaadha jedhan. Walqaayit Tsagadee Setiit Humoraa zoon ውስጥ አንድ ግዙፍ ፕሮጀክት ያለ ስኳር ፋብሪካ ነው። Walqaayit Tsagadee godina Setiit Humoraa keessatti piroojeektii guddaan jiru warshaa sukkaaraati. Lammaffaan immoo paarkiin indaastirii jira. Kunis uummata Walqaayit Tsagadee fayyaduuf jedhamee kan ijaarame miti. Qabeenya naannichaa ittiin saamuuf ture. Warshicha keessattis sabni Amaaraa Walqaayit Tsagadee keessa jiran akka hin qacaramne taasisaa turan. Barataniiru garuu achi keessatti hin qacaramani. Kanaaf garichi garee nama qoqqoodu waan ta'eef qacarri isaan fayyadu qofa geggeessaa turan. Garichi tarkaanfii irratti fudhatameen godinicha wayita gadi dhiisee bahu bu'uuraalee misoomaa fi warshicharraa miidhaa kan ga'e ta'uu kan himan obbo Asheeteen miidhaa ga'es adda baasuuf qorannoon taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. ደግመን የመገንባት ስራ ይጠይቃል። Hojii deebisanii ijaaruu gaafata. Miidhaa hagamiitu qaqqabe kan jedhu immoo qorannaa barbaachisa. Fuuldurattis miidhaa hagamiitu qaqqabe kan jedhuuf qorannaa geggeessine kan dhiyeessinu ta'a. Waraanichaan dhiibbaa baay'een qaqqabeera. Miidhaa qaqqabe kanaan kanneen miidhaman akka fayyadamaniif hojiilee misoomaa kana hojjechaa jirra. Bulchaan godina Walqaayit Tsagadee Setiit Humoraa obbo Asheetee Damilloo akkasumas hawaasni godinichaa warshaan sukkaaraa Walqaayit yeroo gabaabaa keessatti haaromfamuun hojiitti akka galu gaafataniiru. Gabaasa Addis Miidiyaa Neetwork Addis TV'f qindaa'eef Guddataa Ajjamaa Humaraarraa.